kan gootanii dhufes kan Tigraay dhufes nama Oromiyaa kan fudhates shanashanee yaasaa jira. Artistoonni kun bakka itti galan hin qabani. Mee lafti kaarameetirii dhibbaaf jaatama yookiin dhibbaaf shanii dhibba lama yoo kennaaf hojiilee kenneefi inni kun miidhaan qabu faayidaadha malee. Garuu sababni inni guddaan tokko mootummaan artistoota kanaaf odoo bootaa kennee artistiin tokko waan dhimma biyyattii hoo dubbate irratti dhiibbaa geessisuu baatee hidhuu baatee ajjeesuu baatee jireenya mootummaa jiraachisuu baatee isa qulqullinaa mariidhaanis ta'ee walturreessuu hin danda'ama. Rakkinni keenya inni guddaan garuu mootummaadhaan jedhan. Waa baay'ee ka'ee waa baay'ee gaafatame waa baay'ee deebii dhabeefi waa baay'ee deebii argateefi isinis dhugaadha waan isin jettanis waan jennu dhugaadha. Isinis hin dubattan yaa uummataa garbummaa keessanis ammoo garbummaa keenya afaan wayyaa jedhee yaada yeroo tokko dhugaa dubbachuuf ta'e. Anammaa gaaffii gabaabduu tokko ta'e qaba. Waa'ee aartii fi waa'ee weellistoota irratti waan hangarraa weellisaa hin kaafne waan yookaan isinis burqaa dhageessanii gurraa qabaachuu himaltu yookaan immoo dhageenya ta'uu maltu. Bu'aan walgahii kanaa waa'ee aartii fi shoora guddaadha, qabsoo guddaadha, saa ta'u jenneessa. Garuu shoora kana immoo qabsoo kana immoo feesbuukiidhaan illee feestuu fi siyaasawwan keenyas qabsoo tokko kunis gaariidha. Dabalataa weellisaa tokko jira. Weellisaa kana namoota keessanii beeku ta'uu mala. Weellisaa Jaafar Yusuf jedhama. Weellisaan kun waa'ee Finfinnee kan weellise tokko. Weellisaan kun xiyyaara Maaleejiyaa fi isa bakka Rawaariin itti ta'ee jira. Achi buutee isaa dhabnee jirra. Injiraa fi du'ee isaa jechuudha. Hanga ammaa gaaffiin kaan yoo jiraate gaaffii kanadha. Namicha kana yoo dhuguma aartiif dhaabattu ta'e yoo dhuguma artistoota barbaaddu ta'e weellisaan kun achi buutee isaa akkamii baafattanii galatoomaan waa biraa dubbachuu illee barbaadu artistoota keenyarratti rakkinni inni guddaan maalidha yoo jenne rakkinni keenya inni guddaan mootummaadha. Rakkinni keenya hunda caalayyuu nuyi wajjin mootummaadha. Weellisaan tokko akka sirbi kaasuu barbaadu waltajjii kana baay'ee kan toles artistoonni wal arganii maalis haa ta'u maal wal mari'achuu isaanii waan guddaa jaallatedha. Dabalatas ani kan baay'ee na boonsu tokko artistiin Oromoo hammam akka tokko ta'ee nu hubadhe tokkummaa artistii Oromoo gidduu jiru nu hubadhe. Gaaffiin garee sadaffaatti kaafne garee lammaffaa tokkoffaatti illee ka'edha. Kun waa tokko nama gammachiisa. Gama rakkina artistii fi mootummaa gidduu jiru yoo laalle artistii bira rakkinni jira, hir'inni jira. Mootummaa bira rakkinni jira. Artiin akkuma beekamu humna tokkummaadha. Misooma keessatti siyaasa keessatti artiin gahee guddaa qaba. Humna guddaa qaba. Mootummaan isin beeka qaba. Kanaaf mootummaan maal godhe biyya kana keessatti mootummaan yaaditti dhaabbilee siyaasaa kamiyyuu akkan sodaanne beekamaadha. Beekanis kan sodaatu artii qofa. Artiin humna waan ta'eef. Kan ani akka tilmaama kootti artiin amma dadhabee jira, gadi bu'ee jira. Yaa humna waan qabuuf baduu dide malee gowwuu dide. Buqqaasaatu gowwuu dideetuma waraanarra jira, falmaa jira malee artiin akka badu kan taasifame caffeedhaan irratti taa'amee irratti mari'atamee yaa'iin irratti qabamee artii laaffisu artistii dadhabsiisu irratti hojjetame. Maal irratti hojjetame jennaan artii harcaa gochuu bakka sadiitti tokko artiin harka mootummaa akka galu godhame. Lama gaazexeessitoota harka akka galu godhame. Sadaffaa miidiyaa akka galu godhame. Gaazexeessaan amma akkuma jedhame
artistiin yookaan walli isaan tokko harkasaa akka diimti ilaalaa jira amma yeroo kana gaazexeessaan tokko harkasaa akka diimti ilaala. Miidiyaan akkasii mootummaan akkasii mootummaan maal godhe jennaan konsertii ofiisaa qopheessuu jalqabe. Mee amma yeroo ammaa dur wallistoonni kaasettiitiin gurguratu qophiidhaa ittiin jiru. Konsertii adda addaatiin qopheessu. Uummanni kaffalee galee bashannana wal argee. Amma hoo konsertii wanta dhugaa Oromoo dubbate ilaalcha hin taane bira jira. Ilaalcha hin taane lamaan jettan malee bira ilaalcha hin taane jira. Ilaalcha taappellaa abaa'oo tokkotti gootanii itti maxxansitanii raawwattanii duukaa buutanii tokko fidan. Kan waan ta'eef ilaalcha siyaasirraa. Artistiin immoo qaama siyaasa kamiyyuu waan deeggaruutti fakkaatu. Wanni uummata afaan uummataa ta'e dubbata. Kan waan ta'eef artistiin fakkeenya amma misoomaa maal jettan jedhama natti hin ta'e. Dirqama waa'ee misoomaa faasuu qabu. Wanni itti tole faasuu qabu waan ta'eef kana jechuun akka ganama pirezenteetii yaadatti miseensa keenya ta'adha gabaabumatti. Kan waan ta'eef ilaalcha gama sanii fuduu deemuu baattanii firii ta'e qodaa deemuu qabu. Waldaan uumamu kamiyyuu waldaan illee yaa uumamu waldaan artistoota yoo uumame isin irraa bilis qaama biraatirraa bilisa ta'e waan bilisa waan uummataa dubbata. Keessa isaanii ajajee waan keessi isaa ajajee hojjeta waan ta'eef karaa itti yoo kan deemtan ta'e illee gama sanii osoo sirreeffama godhatanii ijaarreetti fakkaata. Hin danda'amus wanti sun waan ta'eef. Kan biraa miidiyaa baay'ee kaafameera. Miidiyaan sirriitti osoo irratti hojjete gaarii ta'a maal waa'ee qonnaa qofa yeroo hunda haasa'uudha. Yoo miidiyaa sirriitti fakkeenyaaf warra Amaaraa kana sirba isaa sirba singiliizeen takka shaagalla kitaaba isaa barreessan. Ishuu godhanii sirriitti irratti haasa'an. Promooshii sirriitti hojjetanii kan gama Oromoo gama Oromootiin hojjetamu. Namni tokko kitaaba isaa barreessu kaaseffii isaa baasu eenyummaa isaa tokko kan qabu. Gama sanii maal dhufanii fakkeenyaaf amma ittiin adda addaa qabanne namni tokko xiqqaa hafuura baafannaan jechuudha isaa